oduu ijoo sa'aatii tanaaf qabannan isinitti himaa ani Faayizaa Iliyaasim. Jalqabarratti manni murtii ragaa abbaan alangaa obbo Jawaar Mohaammed faa irratti dhiyeeffate dhaga'uuf beellama biraa qabate. Manni murtii federaalaa dhaddacha yakkaa lidataa ramaddii lammaffaa dhimmoota yakka shororkeessummaa oolmaa guyyaa irraa ooleen himannaa himatamtoota galmee obbo Jawaar Mohaammed jala jiranii irratti akkaataa dhihannaa ragaalee isaanii ilaalchisuun murtii adda addaa dabarseeti jira. Olmaan manni murtichaa oolee irratti akkaataa dhihannaa ragaalee ilaalchisuun iyyata abbaan alangaa galfate kan ragoonni golga duubaatti dhiyaatan jiru mormuun maqaa fi eenyummaa namoota ragaa ba'anii dhaddachaaf ibsamuu qabaa jechuun abukaatonni mana murtichaa gaafatanii akka turan obbo Kadir Bulloo Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiitti himanii jiru. Manni murtichaa siyaasa gamaa fi gamanaa erga dhageeffateen booda iyyata abbaa alangaa kan ragaan namoota 146 golga duubaa akka dhiyaataniif gaafatu dabalatee gaafii abukaatonni eenyummaan ragaa baatotaa haa beekamu jedhuun gaafatanis kufaa akka taasise OMN abukaatoo hidhamtoota siyaasaa Oromoo obbo Kadir Bulloo irraa odeeffatee jira. Sababa ragaaleen golga duubatti akka hin dhiyaanne manni murtii ajajeef ragaawwan kiyya irra deebiin amansiisuu waan qabuuf manni murtii beellama yeroo fagoo naaf haa kennuu jechuun abbaan alangaa gaafatus manni murtichaa yaada abukaatootaa dhageeffachuun gaafii abbaa alangaa kana kufaa taasisee jira. Bu'uuruma kanaan manni murtii federaalaa dhaddacha yakkaa lidataa ragaa abbaa alangaa dhaga'uuf eebla 5 bara 2013 akka lakkoofsa biyyattiitti beellama qabatee jira. Haalli nageenyaa kaaba Oromiyaa Walloo keessa jiru ammallee yaaddeessaadha jedhu jiraattota godinichaa jidduu kanneen yaada isaanii OMN filataniin. Aanaa Artummaa Fursee keessatti poolisoonni humna addaa Amaaraa guyyaa kaleessaa sa'aatii 10 irraa jalqabee haaraatti uummata irratti dhukaasa banuun namoota nagaa 2 madeessanii jiraachuun gabaafamee jira. Jiraataan aanichaa OMN bilbilaan dubbise tokko akka himutti lolli aanaa Artummaa Fursee irratti banama kun kallattii lamaan akka ta'e eeruun namoonni madaa'anis 2 ta'uun miidhaan cimaan irra gahee jiraachuu himee jira. Godina Wallagga Lixaa aanaa Jaarsoo keessatti waraanni mootummaa Itoophiyaa lammiilee nagaa irratti dhukaasa banuu jiraattonni OMN itti himani. Jiraataan aanicharraa OMN odeeffate tokko akka jedhutti guyyaa 9 dabran kana waraana bilisummaa Oromoo yookaan WBOtu as jira. Isinis isaan kana waliin hidhata qabdu jechuun gandoota baadiyyaa aanichaa keessaa bobba'uun waraanni mootummaa hawaasa dararaa jiraachuu dubbatama. Dhukaasa baname kanaanis gaagaamni lubbuu namarra dhaqqabuusaa wanni eerame hin jiru. Waraanni amma gara lixa Oromiyaatti bobbaafame raayyaa ittisa biyyaa qofa osoo hin taane humnoota addaa naannoo Amaaraatis kan dabalata ta'uu maddeen keenya ibsanii jiru. Gama biraatiin kanuma kan mirkaneessu guyyaa kaleessaa WBOn ibsa baaseen ajajaan olaanaan waraana bilisummaa Oromoo loltoonni Eertiraa kumootaan lakkaa'aman Oromiyaa lixaa keessa bobbaafamuu ragaa qabatamaa qabaachuu ibsee jira. Ibsa kana keessatti tibbana godina Qeellam Wallaggaa keessatti raayyaan ittisa biyyaa fi waraanni Eertiraa qindoominaan haleellaa raawwachuun lammiilee nagaa hedduu akka fixanis kaa'ameetii jira. Lixaa fi kibba Oromiyaa keessatti waraana mootummaa Itoophiyaa gargaaruuf dhufe kan jedhamu raayyaan ittisa Eertiraa fi milishaan Amaaraa yaaddoo nageenyaa hamaa keessa nu galchee jira jedhu jiraattonni lixa Oromiyaa irraa OMN bilbilaan dubbise. Mootummaan humna ABO shanee jedhee yaamu waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf milishaa Amaaraa fi raayyaa ittisa Eertiraa bal'inaan gara Oromiyaa bobbaasuun yaaddoo nageenyaa hamaa naannichatti akka uume dubbatu jiraattonni. Humni waraana mootummaa Eertiraa fi milishaan Amaaraa yakka namoomaa fi waraana saba Tigraay irratti raawwateen uummata Oromoo irrattis raawwachuu danda'a kan jedhan jiraattonni wabiin namoomaa fi nageenyaa keenya hin jiru jedhan. Ijoo keenya birootiin manni murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddacha lixaa kan damee godina Jimma namoota ajjeechaa artistaa Haacaaluu Hundeessaa booda hidhaman irratti murtii hidhaa fi adabbii maallaqaa dabarsuun dhaga'amee jira. Manni murtii kun dhaddacha guyyaa kaleessaa eebla 5 bara 2020 akka gaggeesseen namoota galmee garaagaraa jalatti himatamanii turan kanneen lakkoofsaan 135 ta'an irratti hidhaa baatii 5 irraa kaasee hanga waggaa 7 fi ji'a 5 ta'u irratti murteessuun isaanii himameeti jira.
kanneen murtiin kun irratti dabre keessaa tokko itti gaafatamaa waajjira Koongireesii Federaalistii Oromoo damee Jimmaa obbo Umar Xaahir yoo ta'u rogeessi Abdii Geetaachoo Jaamus kanuma keessatti argaman. Dargaggoota murtiin hidhaa irratti dabre kanneen irratti dabalataan adabbiin maallaqaa birrii 500 irraa eegale hanga birrii 1000 ta'u akka kafalaniif irratti murtaa'ee jira. Adabbii guyyaa kaleessaa murtaa'e kana keessatti namni maqaan isaa Hasan Zakir Abbaa Firaa jedhamu lubbuudhaan kan hin jirre yoo ta'u, haa ta'u garuu manni murtichaa hidhaa waggaa 7 fi baatii 5 nama du'e kana irratti murteessuun isaa kanneen dhaddacha hordofaa jiran himanii jiru. Torban dabre namoonni 600 naannolee Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuz irraa haleellaa baqachuun buqqa'an naannoo Amaaraa Walloo Kibbaa qubachuun himame. Gabaasaan BBC'n baaseen namoonni buqqa'an kunneen Walloo seenanii jiraachuu qaamonni mootummaa ragaa ba'anii jiru. Hoogganaan waajjira sagantaa ittisa balaa fi wabii nyaataa godina Walloo Kibbaa obbo Masaay Maaru namoonni buqqa'an kunneen akka lakkoofsa Itoophiyaa bitootessa 17 hanga 19 jidduutti magaalaa Dasee gahuu mirkaneessanii jiru. Irra hedduun baqattoota kanneenii dubartootaa fi daa'imman ta'us gabaafamaatii jira. Baqattoonni kunneen haleellaa eenyummaa irratti fuulleffate irra deddeebiin raawwatamu baqachuun akka godaanan himu. Isaan keessaa gareen miidiyaalee alaa kan akka Deutsche Welle akka ibsanitti haleellaan san kan irra gahe qondaala mootummaa ta'uu ragaa bahanii jiru. Ijooteenya xumuraatiin baqattoonni Oromoo biyya Yaman kanneen ajjeechaa suukanneessaa tibba dabre mana hidhaa irratti baqattoota irratti raawwatame sababeeffachuun hiriira ba'anii torbee 3 oliif waajjira UNHCR dura turan gaafa eebla 2020 akka waraana biyyattiitiin humnaan kaafamanii jiru. Baqattoonni kunneen yeroo ammaa iddoo Adan jedhamutti kan argaman yoo ta'u, dhaabbanni mirga dhala namootaatiif falmu UNHCR fi dhaabbanni IOM isaan dubbisuun gaafii gaafachaa jiraniif deebii akka kennaniif himan. Baqattoonni kunneen turtii yeroo dheeraa hiriiricharra turaniin dhimma obboleeyyan isaanii dhumanii fi haala waliigalaa baqataa irratti gaafiiwwan gaafataniif UNHCR irraa deebii akka dhabanii fi deebiin tibbana gama mootummaatiin isaaniif deebite akka isaan hin qoobsin himuun isaanii ni yaadatama. Guyyaa kaleessaa miidiyaa biyyattii dabalatee UNHCR fi dhaabbanni IOM isaan dubbisuu kan himan baqattoonni kunneen UNHCR kanneen waraqaa eenyummaa hin qabneef akka kennanii fi kan yeroon isaanii dhumes akka haaromsaniif waadaa kan galaniif yoo ta'u, akkasuma gama IOMtiinis uffata dabalataa wantoota bu'uura jireenyaatiif oolan gargaaruuf waadaa akka galaniif OMN itti himanii jiru. Talagaa daawwattoota OMN nutuuwwan ijoon saatii tanaaf qabanne isaan gammatti daawwattanidha. Gama ogummaa kaameraatiin Bayaan Abduu Jaliil Tunufaana ture. Gama ogummaa piroodaakshiniitiin ammoo Abdii Jamal Tunufaana ture. Sagantaalee fi qophiileen OMN afaan biroo